jirta waliin jedhama. Nagaan sii kan ta'u waliin jedhama. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Mee amma iddoo keenya jirru ulfina Waaqayyoo fulkaana wangeela keessaa iddoo tokko dhufa. Innis wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14. Irraan deebi'aa wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14 akkas jedha. Yesuus karra isa dhiphaadhaan ol gala. Karaan kana badiisaatti geessu bochoodha. Karri isaa bal'aadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karri isaas dhiphaadha. Namoonni isa argatan muraasa jedhee ameen. Waaqayyo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya nu saba kee kana nagaatti fayyaatti walitti nu qabdee galanni siif haa ta'u. Nuti cubbamtootaa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Waldaa keenyaaf araara godhi. Dargaggoota keenyaaf araara godhi. Abbootii keenyaaf araara godhi. Harmootii keenyaaf araara godhi. Mucoolii keenyaaf araara godhi. Biyya keenyaaf araara godhi. Addunyaa kanaaf araara godhi. Yaa Waaqayyo gooftaa ati guddaadha. Nagaatti waan nu oolchite irraa nu geesseef galanni siif haa ta'u. Har'a immoo ayyaana mucoolii nu geesseef galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Ulfaadhaa nurra. Mata dureen barsiisa keenyaa irraa jireenyatti galuuf karaa Waaqayyoo irraa deema. Irraan deebi'aa jireenyatti galuuf karaa Waaqayyoo irraa deema. Mee akkuma ol bukkee keessanii jirtaniif jireenyatti galuuf karaa Waaqayyoo irra adeemu waliin jedha. Irra deebi'aa jireenyatti galuuf karaa Waaqayyoo irra adeemu waliin jedha. Jireenyatti galuuf karaa Waaqayyoo irra adeema. Mee sagalee keessan kaasaa ameen jedha. Jireenyi maalii? Waaqayyoon immoo beeknaa? Deebii isaa isiniifan dhiisa. Akka dubbii Waaqayyootti jireenyi karaa Yesuus Kiristoos isa abdachiifame mootummaa Waaqayyooti. Mee jireenyi Kiristoos jedha. Irra deebi'aa jireenyi Kiristoos jedha. Waaqayyo dur kan ture, har'as kan jiru, darbees barabaraan kan jiraatu, uumaa, beekaa, danda'a waan hundumaati. Karaa akka yaada namaatti daandii qilleensarraa, daandii lafarraa fi galaanarraa jechuu ni dandeenya. Garuu akka dubbii hafuuraatti karaan Kiristoos Yesuusidha. Gara kutaa keenyaatti yommuu deemnu jechoota murteessoo lama argina. Isaanis karra isa jedhuu fi karaa isa jedhudha. Karra jechuun ittiin ol gala yookiin balbala. Karaan ammoo agarsiiftuu yookiin ceesiftuu galma yaadameeti. Egaa karra isa jedhuuf karaa isa jedhu kana akkaataa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa fakkeenya. Karra isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiisaatti geessu bochoodha. Karri isaas bal'aadha. Namoonni isa argatan muraasa. Karra isa dhiphaadhaan ol galu wal dorgomaa. Mee akkuma wal bukkee teessanii jirtanitti karra isa dhiphaadhaan ol galuuf wal dorgomii waliin jedha. Lammaffaa karra isa bal'aa waan hundumaa hammata. Akka midhaan kadhattu gosa hundumaatu keessa jira. Mee jireenyi keenya maal fakkaata? Itti ayyaanni saba Waaqayyoo. Akkuma kan karaas gosa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa karaa isa dhiphaa, karaa jireenyatti galchuu isa ta'e Kiristoos Yesuusidha.
Inni kun wal'aansoo amantii guddaadhaan kan argamudha. Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irraa akkas jedha. Irraan deebi'aa Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irraa akkas jedha. Karra isa dhiphaadhaan ol galuuf wal dorgomaa jedha. Mee akkas waliin jedhama. Dorgommii isa gonfoo qabu sanatti jabaadhu waliin jedhama. Irra deebi'aa dorgommii isa gonfoo qabu sanatti jabaadhu waliin jedhama. Lammaffaa karaa isa boochuu itti gammaduuf keessa burraaquun, keessatti duroomuun, keessatti quufuun, dhuguun, machaa'uun kan danda'amu biyya lafaati. Dhumni isaa garuu gaddaaf boo'icha ilkaan qaruu kan of keessaa qabudha. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Gadda bara baraa ooluuf gara gammachuu bara baraatti baqachuun dirqama. Irraan deebi'aa gadda bara baraa ooluuf gara gammachuu bara baraatti baqachuun dirqama. Egaa walumaa galatti karaa Waaqayyoo karaa jireenyaati. Kiristoos ofuma isaatii karaadha, dhugaadha, jireenyas. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irra jira. Yaa namoota Waaqayyoo, nuti har'a namoota karaa Waaqayyoo irra jirrudha. Qofaa ilaalu. Bu'aan waaqessuus ta'e tajaajilu keenyaa maali? Gonfoon kan kennamu tajaajiluun miti. Isa tajaajilli keessa jiraachuun malee hubadha. Dhaloonni kun maaliif wallaalchifamaa jirra? Guyyaan nutti dhufaa jira. Guyyaan warri karaa Waaqayyoo irra deemanii hin deemne gargar fo'aman. Ani isin gara isa kamitti fo'amna laata? An kanan jedhu garuu Waaqayyo gara jireenyaatti isin haa fo'atu jedha. Yoos jireenyatti galuuf maal gochuu qabna? Tokkoffaa jaalala qabaachuu. Qorontos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 13. Irraan deebi'aa Qorontos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 13. Jaalalli hidhaa waan hundumaati. Jaalalli hidhaa waan hundaati. Madaraa wal jaaladhaa waliin jibbinaati. Jaalalli hidhaa waan hundaati. Madaraa wal jaaladhaa waliin jibbinaati. Jaalalli hidhaa waan hundaati. Madaraa wal jaaladhaa waliin jibbinaati jedhe faarfataa Waaqtolaan. Lammaffaa dhugaa hojjechuu, dhugaafis jiraachuu. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 hanga 23 isa dhugaa ta'e Yesuus waliin jiraachuuf dhugaa dubbachuun dirqama. Sadaffaa amantii qabaachuu. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Irraan deebi'aa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Amantiin harka mirgaa Waaqayyooti. Mee akkas na duukaa jedhama. Amantiin harka mirgaa Waaqayyooti jedhama. Irra deebi'aa amantiin harka mirgaa Waaqayyooti jedhama. Afuraffaa mul'ata qabaachuu. Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Irraan deebi'aa Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Namni mul'ata hin qabneef xiyyaarri koompaasiin harkaa bade tokko. Irraan deebi'aa namni mul'ata hin qabneef xiyyaarri koompaasiin harkaa bade tokko. Shanaffaa dhibbaa'ummaa dhiisuu. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 17. Irraan deebi'aa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 17. Dhibbaa'ummaan utuu hin dadhabin rafuudha. Mee akkas na duukaa jedhama. Dhibbaa'ummaan utuu hin dadhabin rafuudha jedhama. Irra deebi'aa dhibbaa'ummaan utuu hin dadhabin rafuudha jedhama. Ja'affaa yaada garaa geeddarachuu. Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 15. Irraan deebi'aa
Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 15 anatu balleesse jechuun Waaqayyoon biratti iddoo guddaa qaba. Yaa saba Waaqayyoo nuti akkas hin jennaa laata? Waaqayyoon nu haa gargaaru. Dhumaatii fi badiisa guyyaa dhumaa Waaqayyoon nu haa oolchu. Jireenyatti akka galluufis inni nu haa gargaaru. Maqaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin jedhee ameen. Mee amma immoo Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuuf obboleessa keenya Nimoonaa wajjin kadhanna. Obboleettii keenya hawwii sagalee Waaqayyoo kan dhageessistee Waaqayyoo ishee eebbiseeraani. Irra deebi'aa fi isinis Waaqayyo eebbisuu amma keenya hundi keenya ol kaanee Waaqayyoon kadhanna. Amanamaa Abbaa hundaa kan caaltu hundumaas kan mootu hundee keenya eegdee gargaartee mootii hundumaa taatee hundeessetta. Amma immoo fuula kee duratti dhaabbannee si kadhachuuf irraa gooftaa gaa'ummaatti nu oolteef galatatti nu oolteef eeggannoo keetii si kaadaas nu beekta. Gooftaa utuu si qabaannee mana banneerra amma garuu fuula kee duratti dhaabbannee si kadhachaarra gooftaa sagalee dubbii kee nutti himadhu. Galateeffamu. Ololchee. Bobaa kee jalatti nu dhoksiteetta gooftaa. Barruu kee duratti nu baatteetta gooftaa. Dhukkuba hamaa bara kana jalaa nu oolchiteetta gooftaa. Ulfaadhu. Kabajamtu. Ololchee. Gooftaa galanni kee hundumaa caala Yesuus. Olmaan kees hundumaa caala gooftaa. Boolla gadi fagoo keessa akka keenya kan deemu baaftee lafa qophaa jirrutti nu gannee gooftaa nu duukaa buuteetta nu eebbiseetta nu gargaarteetta ulfaadhu kabajamu ololchee ulfinni si haa ta'u galanni si haa ta'u amma immoo gooftaa si kadhannaan cubbamtoota Yesuus irra daddarbaa keenya hundumaa nu dhiisi. Cubbuu keenya nutti lakkaa'i. Waldaa amantoota kanatti araaram. Biyya kanatti araaram. Cubbuu keenya nu dhiisi. Irra daddarbaa keenya nu dhiisi. Amma immoo gooftaa machaa afurii seexana afurii budaa afurii tokkolaa afurii tooshii naannoo kanarra kan marsitee afurii jawwee afurii beelzeetu maqaa gooftaa Yesuusitti kan cabeetu. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan cabeetu. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan waraanameetu. Afurii budaa namarratti kan tooshatu. Maqaa Yesuus Kiristoos afurii jawwee maqaa gooftaa Yesuusitti ni maqaa Yesuusiin